jirra ma huqatee mal qallatti modelistiidha kanaaf qallatti dubara kanaaf qalladhe dubara beektu dubara kon mana garri ma argida jetti ara mana garri sidin jedha abbo kanaaf modelistiidha bar maal jedhama modelistii jechuun modeliidha modeli ta'uu hin danda'a ashama harka fuune obboleewwan koo nagaa keessa jirtu fayyaa keessanii jirra baga jiraatanii jirra isiniin jecha jirra jiraadhaa isinirree baga jiraatanii baga har'a geessanii isiniin jechaati arraan tana waa isinitti himuu dhufe arraan tana maan jedhamti nasuraadhe namoonni laalaa jira kanaafati sheebiin nama qabu akka bahe modelistii ta'uu hin danda'a rabba nageenyi gooftaa isin haa tokkom jirtu obboleewwan koo jirtu fayyaa nagaa keessanii ani jira obboleettii keessan galata waaqayyoo galanni gooftaaf haa ta'u sin kabajuu dhiisee miti qeerqeer jechuun kun yeroo tokko si wajjin yoo akkana jedhanitti tola baganaa jiraattan akkam jirtu fayyaa keessanii rifeensa maa qaqqabattaa natti tola rifeensa koo malee maaliin qaba biyya lafaa kanarraa eebbedde mooneerraan koo kunuunkoo ammaa wajjin jirtu malee booda na bira anuma biraan baga jiraattan yuutuubii keenya sabskiraayib godha warreen addisii turtan dhuftan warreen turtan homaa isinitti qoxxoru I'm so sorry like naa godha sinin jaaladha sinin kabaja naa jiraadha sin kabajuu wallaalle sin jaallachuu wallaalle yookiis warree biraatiif miti sinan jaalladha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waaqayyo sinaa jaallatu Allah sinaa jaallatu mashallah sirraa bareedinaan jiraame kana irraadina haa ta'u rakkoon hin jiru neesti akka gurbaana nan ga'e ilaali wal qunxurna kaana hansuuta dhiyaasa arafiifu baga jiraattan sinin jecha har'a kana waysinii qabadhee dhufee jira innis maal yoonaan jettanii namoota baay'eef gaaffii ta'e kan jirutu jira obboleewwan baay'ee obboleewwan na jaallatan baay'een hin jiru isaaniif gaaffii hedduu ta'e jira waa'ee koo akkamitti innis maal yoo jettanii tigisti wayne jedhu imimmaa fanaa buusan ashaangullitii boo'ichaa fanaa ergan maali jennaan obboleewwan koo kun maal rakkatanii boo'anii maal rakkannaan ashaangullitii boo'ichaa anatti erganii jedhee yoon ilaalu tigisti rakkoon kee maalin dubartii yoo deesse hin furdatti malee hin huqatti maal taate naan jettani uffata kana immoo isinitti agarsiiseera muluudhumadha nan jaalladha kanaaf kana na godha fuudheeffadheen beeku nan jaalladha garuu inuma ta'a maal taate tigisti maaliif akkanatti huqatte dubartii yoo deessee kaatu baay'ee furdatti dhugaa dubbachuudhaaf obboleettiin tokko baay'een jaalladha baay'ee na jaallatti gooftaan ishee eebbisu caaltuu jedhamti karaa keessaatiin irree maal taate ani koo sin naasisu jedheetan malee hin huqqattee jirta dubartii yoo deessee kaatu hin furdatti jette habiibtiin tiyyarre warreen kaanis illee koomentiidhaan warreen ashaangullitii boo'ichaa ergan jiru warreen tigisti maal taate maaliif huqqatte maal taate jettan jirtu akkasin na jaallattan nan beeka waaqayyo sinaa jaallatu rabbiin keessa sinaa jaallatu akka amantaa keessanitti waan isin waamantan sinaa jaallatu sinin jaalladha maaliifin huqqadhee sababii isaa siniifan hima jaan koo naa rafee jira alaas immoo namni nama dhaggeeffata kanaafanii sodaadha baay'inaan isarree akkana asirratti mammaxxee dhumiti namni yoo nama laalu nama sodaachisa innaa akkaminarraa bareedee biti dhugaa waaqanaa laalaa gara bagan qalladhe moodelii sinii ta'a argitanii moodelii sinii ta'uu hin danda'an dee qalloon ikkoon barbaadamti sababan qalladhee huqqadhee mormi koo na bahee sababii harki koo na qallatee sinii himuu dhufe maaliif huqqatte dubartiin nama yoo deesse kaate hin furdatti ati maal taate jettanii dhugaa keessanii dhugaa jettan anaafuu gaaffiidha nan nyaadha nan dhuga nan uffadha waan uffadhu namni waan hin nyaadhu namni waa dibadhu namni waa ittiin dhiqadhu namni anaafiyyuu gaaffiidha akkuma keessan sababni isaa
dura waan hin dabarse gaa hin beektu isa in kaasu waaqayyo guyyicha dukkana anarraas isinirraas dabarseessa sababni isaa yoon akkasiniin jedhu nurra ture jechuu keessan osoo hin taane narra ture dukkanni narra ture isin immoo isinii yaaddessaa isiniif gaaffii ta'a ture amma akkamii isinii bareedeen deemee sababiin ani huqadhee gaaffii isinitti ta'uuf wannan dabarsee hin beektu warreen beektanii warreen haaddisii dhuftanii yuutuubii koo jala galaa ilaalaa soorsaa yuutuubii jedha sabskiraaybii godhaa ilaalaa homaa isinitti lakkaa'u homaa isinitti qoxxuru waaqayyoodhaaf haa galatu rabbiidhaaf haa galatu kan madaamiiti waayifaan ammachi jirtanitti hojii isinitti ulfaata malee waayifaa birri keessan hin baaftani nuyyuu biyya kee teenye daataa guunnee viidiyoo abbaa barbaanne ilaallaa abbaa barbaadne wajjiniin silkii hin haasofnaa abbaa barbaanne hin dubbifnaa warra obboleewwan keenya ala jiran isaa tokko keessa jiran ta'u daataa guunne isin immoo waayifaa madaamiin ji'a ji'aan guuttu yookiis waggaa lamaan guuttu isin mararee sabskiraaybii gootanii laayikii nama tuquun sheemsi hin qaba maal akka ta'e hin beeku rakkoo hin qabu ni fedha keessanii feetan dhiisa waan hin huqqadhee fi anaafuu gaaffii ta'ee jira akkamitti yoo jettanii nan nyaadharree nan dhugarree waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u erga gaafa mucaa koo daheeti isan da'uudhaaf jedhu mana yaalaati waan akkana kanaa biti waan akkana kanarratti qophaa'e naan jedhanii turanii eeshi jedheetan wanticha irratti qophaa'uudhaaf kaayyeffannee karoorfannee isuma jirru isumarraa kaasee isa mucaan dhalachuu ka'u kaasee eebbumti waaqarra naa dhufu jalqabe waaqayyoodhaaf galanni guddaan haa ta'u yoon akkana isiniin jedhu akka kaleessaa wanni tokkoon duwwaa ta'uu maal jechuun hafaa dhufe kuni maaliin akkana taakaan maaliin akkan aabeet ergasuma kaasee waaqayyoodhaaf haa galatu waan nyaadhu irree hin dhabne waan bibbifamee mana kee guuturree hin dhabamne waaqayyo ulfina guddaa argatu namnan hin beekin waa hedduu naa fidee dhufu waa hedduu naa godhee dhufu dhugaa waaqayyo isiniin jedha namni ani hin beekin kana dura akkuma beektanii nan beekani haati kun nan beekanii ilmoo isaanii na beeka ilmoo isaanii na biraa hin hafne yaadaan haa ta'u maallaqaan haa ta'u bakka akka obboleettiitti dhugaa waaqayyo isiniin jedha ani gaafa intin jedhe nan boo'e gaaf sanallee dubbadhu isa hunda baase waaqayyo waaqarraa si haa yaadatu haati seerree osoo nan beekin amma kaatee amma ergitee dhadhaan hin hafne haybiin hin hafne waan adda adda namni naaf jedheeffan akkuma kana yeroo viidiyoo isaas nutti agarsiise eeggaddumarree immoo gooftaan maal godhaa nama biraa magaalaa fagoorra isiniin jedhe dhugaa waaqayyooti fagoorra naa erge dhadhaan namni akkuma sana haybiin hin hafne dhugaa rabbii dhadhaa kan dibadhu kophaa kan nyaataarree kophaa daakuun illee namni minaan daasisteellee naaf ittee dhufte abbaan sun waaqayyoon ishee haa eebbisu naa eebbisa asuma jalatti gooftaan maccaa waan isaan keessa jiran gadda sana keessa saanaa baasu saanaa jajjabeessu ofeesseettuu gadda guddaa keessa jirti haadha isaanii miidhame garuu ji'a tokko erga haati isaanii miidhaman ji'a tokko reef darba waaqayyo lubbuu isaanii nuuf amaaru waan nyaadhu waan hin dhugu namni hin beekin irree akkanatti na wajjin rakkata abbaa sana silkii wajjin haasa'amna malee bifa waliin beenu garuu gaafa isheen mana kana dhuftee gadda dhuftee deebite bifa ishee arge dhugaa waaqayyo isiniin jedha akka nama beekutti wajjin haasa'a garuu silkiidha kan hundumaa waa dhabeefi miti isiniin jechuufan dhadhaa sanarree kaleessa malee dheengaddan baksadhe an nyaataa jechuudha an dibataa an irree dibadhee qabbanaa mucaan koollee dibatee ergisiin dibata soorsan irree dibatee waaqayyo waan addaa nuuf godheera garuu sababiin an huqqadheef maali laata wanni akkana na goggoosse maali dubartii yoo deessee kaatela amma mucayyoon tokko na booda deessinan laala kalee viidiyoo ishii tokko dirsisee mucaa kanatti baatee seen immoo wiigii isii amma asitti gombifattee wiigii isaa kuffiyaa sana intini gurrarra keettee hin tannastila abeet foon kunii rakkistuudha beektuu bitti isin nama rakkifti sababiin ani huqqadhee akkana ta'eefi sababa isaa viidiyoon kun isinitti dheerata isinitti nima amma viidiyoo kana asitti dhaaba iseedhuma kana abbaa ishee jirtu namni 500 ilaalaa feetan namni 300 ilaalaa maaliif waan argaa jiru waan ta'eef